السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا في dhaggeeffattoota toora YouTube chaanalii Arbii Miidiyaa Neetwoorkii guyyaa har'aatiif guyyaa Ramadaana 17 yaadannoo uummata musliimaa warra rabbitti mana biratti waan yaadatamuuntu jira. Kanarraa waan qopheeffannee fi qindeeffannee isin biraan geenyaan wajjin turaa toora keenyas sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, sheer godhaa akkasumallee koomentii yaada qabdan nuu kennaa. Ammaan gara qophii har'aaf qopheeffadheetti ce'aa na wajjin turaa. guyyaa dhugaa fi dharri addaan ba'e injifannoo lola Badriin. Lolli Badrii guyyaa Jum'aa Ramadaana 17 bara Hijiraa lammaffaa keessa godhame duula rasuulli ergamaan Rabbii nagaaf rahmanni Rabbii irraa jiraatu sallallahu alaihi wasallam godhan irraa isa shanaffaadha. Rabbiin duula Badrii yawma al-Furqaan guyyaa dhugaa fi dharri addaan bahe jechuun Qur'aana keessatti dubbate. Sababaan duulli Badrii argamteef Abu Sufyaan bin Harbii Shaam irraa shammada Qurayshii guddaa qabatee gama Makkaa akka deemaa jirutu rasuula ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam qaqqabe. Rasuulli nagaa fi rahmanni Rabbii irraa jiraatu sallallahu alaihi wasallam qabeenyi Qurayshii guddaan karaa jiru san dhagayan sahaabotan shammadaana Qurayshii dhufaa jirti jechuun itti himanne. Qabeenya isaaniitiinis harkaa qabdii Qurayshiin jechuun itti dubbatan. Qaama isii bahaa Rabbiin boojuu teessan godhutu mala jedhanii haaluu qaban irraa ban. Yeroo sanitti uummanni Islaamaa cunqurfamee Makkaa keessaa aramee Madiinaa jiran. Amantii isaanii gaggeeffatuu dhaban. Bilisummaa amantii dhaban. Akkatti Rabbiin gabbaran, Rabbii tokkocha akkatti gabbaran dhabanii rakkatanii warri Rabbitti amanee fi amantoonni muraasni Nabi Muhammadin ergamaa Rabbii caalaa ka addunyaaf ergame wajjin magaalaa Madiinaa yeroo san jedhamtu keessa qubatanii yeroodhaaf baqatanii baqa hijiraa keessa turaniiru. Kanaaf immoo qabsoo isaanii finiinsuudhaaf gocha akkanaa Qurayshiin irratti mana maltee qabsoo fi waraana istiraatiijii godhaa turan ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam nagaa fi rahmanni Rabbii jiraatu akka isaa wajjin bahan dirqama hin goone yeroo sanitti. Rabbiin dirqama hin goone sahaabota irraa nama yeroo sanitti haalli mijateef qofatu wajjin bahe. Kana jechuun yeroo sanitti hundi keessan qabsoo kanatti seenaa yoo Rabbiin dirqama hin goone seexaan wajjin qabsoo sanitti seename. Hanga Rabbiin dirqama godhuuf jechuudha. Isa wajjin nama 319 ture kan rasuula Rabbii wajjin qabsoo guyyaa sanii irratti hirmaatan. Musliimonni gama Badrii waggaa bahan hedduun isaanii miilaan deemaa turan. Gaala 70 qofatu wajjin jira. Nama xiqqoodha jechuudha. Namni sadii gaala tokko wal faraqaa yaabbatan. Farda tokko qofa kan musliimonni amantoonni qaban sanis bin Amrii yookaan Maqbad bin al-Aswad nama jedhamu namni gulufuun isa ture. Abu Sufyaan gama isaatiin oduu rasuulli Rabbii ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam ifirraa qoratanii karaa deemaa oduun bahiinsa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam isa geenyaan Damdamni bin Amrii al-Gifaarii gama Makkaatti ejjeen. Damdam bin Amrii fiigaa Makkaa seenee lallabaa yaa tuuta Qureeshii horii keessan kan Abu Sufyaan wajjin jiru dhaqqabadhaa jedhee lallabaa Makkaa keessa Qureeshotatti dhufaa ture. Mushriikonni warra Rabbitti amanan Makkaa hatattamaan nama 1319 qabatanii bahan. Waraanni Qureeshii farda 100 meeshaa waraanaa sibiila irraa tolfame kan qomatti kaayyatan yookaan uffatan 6 gaala lakkoofsaan akka malee hedduu qabatanii bahan. Bakka Diifaa jedhamtu waggaa gahan Abu Sufyaan horii Qureeshiitiin qabeenya Qureeshii akka miliqee isaan beeksisuuf nama itti ergeen. Abu Jaahil hoogganaan Qureeshii hin deebinu hanga Badrii dhaqnee guyyaa 3 bullee achitti gaala qalannee farshoo dhimmitti jechuun deebi'uu irraa nama dhoorgeen akka hin deebine taasise. Aknaanis bin Shurayq gosa Banii Zuhraa irraa nama tahe hunda Abu Jaahil faallessee jecha Abu Jaahil didee nama 300 fuudhee gama Makkaa miliqee deebi'e jedhama. Guyyaan haqaa fi dharri itti adda bahee ni dhufe. Ramadaana amata hijiraa bara lammaffaa guyyaa 17ffaa Jum'ataa guyyaan sun Rabbii yawm al-Furqaan guyyaa dharaa dhugaan adda bahe jechuun moggaase. Waraanni lamaan Badrii dhufanii lolaaf wal fuullee dhaabbatan. Lolli eegalamuuf deemam. Qureeshii irraa nama 3 achi bahee nama 3 nuuf gadi baasaa jechuun dhaabbatan.
aadaa lola zamana sanaatti waliif bahee namni tokko tokkoon wal lolaam. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam nama sadii achi baaseef isaanis tokkoffaan Ubeydaa ilma al-Haaris bin Abduu al-Muxalib ilma abbeeraa yookaan abbeeraa rasuulaati sallallahu alaihi wasallam. Lammaffaan Hamzaa bin Abdul al-Muxalib abbeeraa yookaan abbeeraa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam. Sadaffaan Aliyyi bin Abi Xaalib ilma abbeeraa yookaan abbeeraa rasuulaa rabbii sallallahu alaihi wasallam. Namoota sadan kana turan. Ubeydaa Utubaa bin Raabi'aa wajjin, Hamzaan Shaybaa bin Rabi'aa wajjin, Aliyyi al-Walid bin Utubaa wajjin wal dura dhaabbatan. Hamzaa fi Aliyyi warra bahaniif ajjeesuuf xiqqoollee hin turre. Garuu Ubeydaa fi Utubaan dhahiinsa hamaa wal dhahanii lamaanuu kufan. Hamzaa fi Aliyyi Utubaa ajjeesan. Ubeydaa miilli muramee fuudhanii gama nabiyyi sallallahu alaihi wasallam deebi'an. Qureeshiin jaynoota gootota ofii qabna jettu isii sadi bakkatti dhabuun aartee fiigaa duratti of darbite waan qabduun waraanatti seenteen. Rabbiin amantoota musliimtotaaf tumsee lolli injifannoo musliimtotni dhumateen. Lakkoofsa xiqqaa saniin qophii malee bahanii Rabbiin tumsa guddaa fakkaataa hin qabne tumsee fi injifannoon galan. Rabbiin ol ta'e akkana jedham. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أقمتي بدرتي ربي إسنيف تمسيجر كان إسن واتقو ترتن الله سدادا أكا إساف دلتا قلتنيف الإمران يباد الدنيا سدرتهم مسلمين تترام ولا بدري إرتي نما كل أفركان وريجاني جاء مهاجروتا إراي سبيت أنصارا إراي ربي إرا حاجارته كافروتا ور ربي جدًا إرا أمو نما ترباتنا كان أجيفاني ترباتنا كان بوجاني وري بوجاني بدنان هوغانتوتا قريشي تران إنجفنو بودان رسولي إدما ربي ندها في رحمن ربي الرحاجراته صلى الله عليه وسلم بدر بياسة turen sana booda sahaabota isaa wajjin gama Madiinaa deebi'e. Haala saniin duulli Badrii qabsoon Badrii guddittiin raawwatteen. Barruu kana kan irraa arganne Ustaaz Jaafar Bayaantuu waggootan dura kataben. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Arbii Miidiyaa Neetwoork YouTube chaanaalaa fi sooshaal miidiyaa taaktookiin feesbuuka peejiin kan hordoftan qophiin keenya karraaf waa'ee duula Badrii qabsoo Badrii ka mu'mintoonni gabroon rabbii taasisan kan guyyaa ramadaana 17 sababeeffachuun qindeeffanne kanumaan raawwadheeram. Hanga qophii biraa kan isin barsiisuu fi hubattan biraa qabadhee dhiyaadhuuf nagatti. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.